Maanis fondaa kana meeqa baattaayu? Gaddisi meechi. Maal gaddisa akka barbaade qabee akka barbaade gaddisuu danda'a. Sineenyu wanta tani. Nuya. Achi gaddisichi. Karaa korra turaame. Safara kanatti maal akka ta'an hin beektan. Nan qaqqabinati. Manni qeensisoo ambiraadha kan. Maal tuna utaadatte. Mirga koo. Asuma callis dhiisime akkachitti namoota miti asitti beektani. Jechuun maal la maanni nuuf jajjamma kana. Na dabarsaa karaa korra. Eessa dabarta? Yeroo gabaabduu ishee wajjin dabarsina. Gaetamooti. Sabii lama taane. Lama taane. Gaddisi. Nan dabarstan taanaan akkan iyyuu bara. Eessi dhagaa. Jedhime. Gaetamooti. Sagalee simbirroo fuute maal iyyiitees maal fide? Na gaddisati moo nan qaqqabinati. Sheebii kanarraatiitu gurdimee. Maanni. Na dabarsa karaa korra agaruu na dabarsa siniin jechaan jira la kabajaan na dabarsi. Achi booda maaltu dhufa? Sitti dabarseera. Wanta fidu moostan agarsiisa. Kottaa darbe. Na dabarsi. Eessa dhaquufi? Eenyudha sinii? Nudha. Atiin qabiini dhiisa. Na gaddisa. Karaa korra tura. Yoo turuudha baanne maal gaffiduu fidaadha? Wanta fidu moostan agarsiisa. Baa. Deegaramma. Gaddisichi. Argiteeta. Eenyuma namaatuun beekamaa dhiisisan. Callisi ba. Lama taane wajjin. Callisi lama maalla. Maalirraa qabda sheera? Maaf karaarra deemaa jirtini maal sin gasheessini jireenya keessan jiraattani? Dhugaamoo. Gargaarsa kee moo barbaachisi? Ela kana fudhattee lama teessa. Maalla silaati maal sababii taateef kana takka dhufte? Ifama. Ifama. Walbeettu. Eessatti? Itti mi'aawu fedhee nutti dheekkamaa raamachaas. Eessatti walbeettaa? Isa bakka waa ishee maal godhattu bakka beekan mucaa gaariidha. Ergee. Ani hamaadha. Hamaa miti waati. Ati samaadha ani samaadha. Amma gaarii taate akka barbaadan abbaa barbaadan ta'uu dandeessu isheetti garuu lammaffaa kan dubbu. Ergee nurraa fagaatte ishee kana bareenuun hin beekne. Miti akkas ta'ani jalasii jalala qabee. Zamu. Erga nurraa fagaatte. Ishee kanoo jaaladhu dhanna bareedaa qabdi. Maal sii godha jaalalli? Kana walii galle. Sayyuun kabalamee fi margite. Baayisaa hartuu binga amma Waan baayisaa hartuu hin qabnu. isheerratti qoosaan beeku gabaabaaman. Eenyudha isheenii? Hawwii. Warra kaan immoo akka barbaadan itti qoosuu dandeessu rakkoo hin qabu. Warra kaanitti maaf Amma bakka keenyatti deebinu hin qoostu ishee kanatti. Eenyu gatii isheen taate? Hawwii gatii ta'in taate. Hawwii maal lare? Eenyummaa ishee nutti himeti. Ittiin qoosnuti. Durba kottaa man deema. Koma tagattu durba. Bakka. Kottaa deema. Warra kanatti akka barbaadde kee qoostaa hawwiitti dubbachuu hin danda'amu. Bakka keenyatti maalti karaarra maalti sin fiigisaa sin fide sila gaggaran? Dhannicha argiteettani gara. Hin argine. Dhannicha argiteettani isatti nuuf. Jettanii gattaba. Maalidha ati erga silaan dhaabadhe see eegamni dhufaan jirtuure kunoo naannawa safara keessan hin jira dafi ba'e ta'an jira laan iddoo dheengaddaa tolii dafi. Keeti akkam jirta nagaadhaan naguma jira kuna maal fuulli kee maal taate lakkii waayyoo akkana taate waayyoo naan jettamu dhadhassuu keedha maal hiriyaa jaalallee keessa sana dhaga borii moo maqaa isaa natti hin dhahimne maal sayyoo harrammoo hiriyoota isaa warra duuriyyee na fuuldura teessisee anaan karaa na dhawumti. Timeen ture mansurumayyuu isaan nama sirrii mini maal kun asuma safaruma kana keessa amni isaan taanii caatii qaamanii sigaaraa maajanii afurri isaanii ofitti nama butu moota argite timeen ture man angaruu bagan dafistime haati maal ittiin deetaanatu si dhagaa oduu malee nama gaariidha nama dhadheen isaa mani akkas dhagaa boriin akkasi malee inni nama ta'u minichi carraayyuu balleessuuf ture maalu carraa kimi gorfadhu isheeti inni nama gaariidha gaafa akkas tilaalu nama gaarii fakkaata waan ta'eef isa gorfadhu irraa citu. No carraayyuu balleessuuf ture malee kan borii moo kan borii ija qabadhiisi. Haa ta'u ittiin deetaamnutu malanne malee maaltu beekna akkastuu nama gaarii fakkaata. Irra keessa amala borii sirriitti saaban beekuufdha. Bagan dafee irraa maladhe. No
Haati galatoomii dhugaatti. Na beekumsi egaa. Naamuun matamuu iyyuu didde. Baay'ee masitti guddate. Waaqayyo. Kottaan yaada tokko naa dhufeera. Yaada dinqii tokko naa dhufeera waan haa raawwattu. Maal? Yaada naa dhufeen jedhanii adeema callisaati. Maa nutti himi? Achuma geessanii bartu naa gootuun jedhanii adeemate kottu. Waan tokko rakkoon qaba wanta narraa eegamu raawwadhe malee egaa mucichi durbootadha. Waan tokko irraan goru. Stimeera. Ichi engadda stimeen ture mini yeroo darbees ila durba argeennan nama qamisii uffatu argu duukaa goroora. Hawaasa sayyuu haaloo kun baadhaa shamarran maaloodha. Halluu maali? Maalin beekaa harmeen kun maaloodha dhee saagaa seenaa sadeeraadha abbo. Waa'ee harmii isa sobe dhaari. Beektu ati silaa akkan sobate. An dhugaa dhidhii namaniin engadda gaafinnatti. Booriin naman ta'u. Stimeera sila waa'ee haadhii koo akkasa jedhe. An gaddii fi dhugaa dhedhe gaddii fi. Barreeffate maraqqanii dhufees taase. Dhugaa masaayisti. An dafii mala otootiin jirtuti akkamiin ta'an tureen. Malee boriin baay'ee cima. Baay'ee. Ani koo isaaban sirriitti amala isaa beekuudha. Siin karatti si hambisee oli fayyaa mucaa barumsa barattu karaa rakkachisee. Waaqayyo si habbisu shisin dhugaa wanta isin jedhu qabu garuu galatoomii waan nu fedheef. Waan tokko rakkoo qabu. Yoona kana cabee yoona kana bu'aan jiraam akkuma isaanii. Maarree. Galatoomati bakka nan galaa. Jijjiir baqa fuula kana gammadeetu kolfi fuula kanarraa kan bareedu immoo kolfa qofaadha. Malee immoo nama taarama malee inni immoo nama caatiin sigaaraan alkooliin sammuu isaa hojjettee hin haarama jedhee yaadu. Kanaafuu itti qabama silaa immoo maaltu nagarshi? Inni immoo nama mini silaa nama keessaa iyyuu hin qabu. Jedhi bakka keetii. Tolechaa. Kunoos jirti ishee sanadha. Sanadha? Kan fardaan barbaadan. Lafoo namatti. Luluuqan dhume sigaaricha. Kennisa sayyuu suma dhugumaa qarshiin baataa irra se'e luluuqan. Dhookiin fuudhii mala daasporaa ma fakkaadhu. Maal si lulluqan? Maati moo maal godhu? Biran nan. Dhugaa naqamani. Dhuguu barbaadde yoo ta'e yoo dhugumee kun bishaan elaan dhugeen beeku. Gemmeeko. Birrii kan inni itti baasanii deeggartoota inni malee. Namni bara kanaa jechuudha. Waanuma tokko ofiisaaf si yaadu amma qarshii miliyoona tokko barbaadaan aan jedha. Ani immoo qarshii kuma miliyoona tokko tiraansferii godhannaan na didi. Kuma 200 kaashii fidee dhufeen fudhatu ofiisaa dhufeen fudhatu. Anatu isayyuu mana isaa safara isaatti fidee dhufee dhufeen fudhatu. Kana nama bara kanaa kan isin jedhaa jiruuf. Amame yaadime utuu si ta'e amma. Qarshii fudhachaa jirta narraati. Isayyuu narraa fudhachaa jirta gaafa ta'u ofii keessaatii dursitee argamtee ofii kee dursitee bilbiltee si'amee qilbiltee isatti dhufee fudhadhu iddoo akkamitti dhufee fudhadhu lakki bakka akkasittiin fudhadhu hoteela keessattiin fudhadhu yookaan immoo bakka akkasitti fudhadhu jechuun qabdu. Angaruu kun mandara keessa deemee mana isaa barbaadee dhufee amma kanaa taa'ee eegaan jira. Amma dhufee iyyuun taa'ee boqonnaa fudhadhe malee dhaabbachaa na oole. Qarshii anatu kennaafiira bar. Anaan kan kana dhibu. Sooressoonni badaaf mul'isan maal fakkaate amma gaafa naan galii jira. Sooressoonni amma gaafa akkasitti na ilaaltu maal fakkaatu? Hin fakkaatu inni? Hin fakkaatu garuu maaf beektaam al tokko jechuudha akka qabdu yoo agarsiistes gaarii miti.
qabama yaaddeetta amma tiraansferii gochuuf hin danda'a miliyoona tokko garuu amma waa'ee isaayyuu miti waa'ee namaa manna dhibeedha waa'ee miliyoona tokko miliyoona lama naasaayyuu miti jechuun akkasumatti waa'ee namaa naa galaan jiruuf dhabeetta. Namni kun yeroo tokko sirrii mini. Isa maal hojjechaa hartaa garuu maal eegaa hartaa? As namuu eegaan ture dhufaan dura bichi qeemee bilbileeni. Nama akkamii? Riyaa koo intala tokko dhashee. Namuu eegaa ture dhufaan jirtu isheenis. Dubbaadha. Heelaa deemaan jiraan dhufiin amma kana si eegeera. Deemaan jira. Durbadhaa? Amma miin jedhama. Sobuun isin barbaachisu amma kan beekta dhiirri bara kanaas birrii isin qabu taanaan maal si godhaa? Maal fayyuma aduu keessa si amma fuudhee aduu keessa si joorsu mandara keessa ciincaa si fuunfachiisa hoteela guyyaa tokko si geessee beeka hin beeku maafi qarshii hin qabu ila waan si gorsu amma hin eegin teesseen ammanii isaan qarshii kennaafi rutin taa'ee gaara atis immoo isa waan baay'ee kennituufitti teessee eegaan jirta maal gaarii mine jechuu maaf hin jedhan garuu jaalallee hin qabu hin qabdu baa ay waaqayyo anis jechuun qarshii man qaba malee anis jaalallee hin qabu dhugaa jechuun egaa amma yerootti ammani ijoollummaa amman badaa ammas umriin kos hin deemne miti ijoollummaa irraa kaaseen hojjedhe gara jaalallee kanaa gara durbaa kana hin deemne hojii beektaa qarshii 200 miliyoonaan gaafa haasoftu waa'ee durbaa yaadatta malee hin qabdu jaalallee dhugaa dhugaa dhugumaan qaban amma egaan hin jirtu kaa lakki riyaa koo dhufaara hin turte isheenis deemuufdha. Okay akkasidhaa sammuu hojii waaqaa garuu hin beekamu beektamti. Dinqii mala hojiinsaa. Jechuun akka inni itti nama wal barsiisuu akka inni itti nama walitti fiduu al tokko tokko immoo warra akka keenyatti wal arge kanatti yoo haadha manaaf abbaa manaa ta'a beektamti. Baakee jettee noo. Ta'uu jechuun amma nus tarii jechuun ta'uu hin dandeenya. Ta'uu hin dandeenya beektamti. Ta'uu dandeenya wanti beekaman jiru waaqayyo jedheenna. Ta'uu hin dandeenya. Sitti tolaatu taani. Ta'uu hin dandeenya. Ani garuu kan hin jedhume mucaan akka kanaa bareedne magaalli akkamitti amma yoonaa jaalallee hin qabdu. Baay'ee bareedda garuu dhiirri bara kana ija hin qabu dhiirri bara kana maal ilaala beekta bakka hin taane maal ijas hin qabu dhiirri bara kana bareedduu akka kanaa amala qabeetti jaalalaan nama simattaa keessummaa simachuu beekta dhiirri garuu isa kana hin beeku beektani dhiirri waan inni beeku waan hamaa waan jallaa waan hin bareenne bira dhaabbachuu. Faayidaa maaf nama barbaadu baay'een isaanii immoo waan akkasumatti hin tolu. Kanuma kanaaf mana turraa ijoolleen dhiiraa baay'inaan dhufu garuu jiramniree baay'een isaanii miiruma isaaniif qofa aanaan immoo wanta akkasumatti hin tolu jechi kabajamee kabajaan abbaa manaa kotti heerumsaa ban barbaaduu fi kanuma natti tola kanaafdha. Dhiirri bara kana dhiira ishee taate fayyuma bakka hundumti ishee fayyuma siin jedha garuu waaqni si kan inni si kaa'eef yaa'u nama gaarii ta'e tokko sanaaf dhiifama garuu bilbila kee bilbila rakkoo hin qabu tole. Egaa hojii rabbii dinqiidha. Siin bilbila dhugaa. Alaafatti sirriitti haasa'uu qabna shi. Rakkoo hin qabu naa bilbila. Bilbilee oh hello oh ol baatani moo tole samuudhaan dhufa argitee birrii isaa kan hin baadhee fi jooru irratti kan inni immoo amma ol hin bee ol jala dabarre naan jedha dhugaa amma maal beekta siin bilbilaa naasofna jechuun beektamtii baay'een biizii ta'a gatiin ta'ee fi amma si gaafa deebu siin bilbilaa inaasofna anaafate bal'inaa naasof haa ta'u ciao. Akkasii kanammoo akkuma dhaqatteetti fidde maal dhugaan oole ati oolmaan kanarra baay'ate waan diqi akkuma sayyaadee ol
Boor na bira oolmaan kee. Aktara jabaa ta'ee dhufe dhugaa. Na bira oolmaan kee boorii. Kanaan ikkoo. Garuu isuma sirriitti tolteetti intaltiin Ah. ni nyaatti ishee. Jaalallee riyaa koo yaa seexanaa jaalallee koos turteem dur. Akkasuma Jaalallee koo turteem moo keessa deebii barbaadetti waan ta'eef dhiis. achuma inni nyaa'e natti ni nyaa'e. Sittaa hafuunni dhiisimeetti sinii. Kanuma keessan fudhaati. Deema. Maaltu isa Amma caalaa? aarsaan dhaqaa ishee munuun guggubaan siin jedheema. Angee koo xumureera. Ati sooromtee ta'u hin jiraatan ni beektani. Amma atu ati sooromtee ta'ati. Iyyumni seerumni nama raambaree sana. Akkamatti immoo siyaamattee uffanni kee waan akkuma siyaamatteedha meen. Qodaa koo deddeebise. Baneen ilaalaa. Qodaa koo deebisi kana eessaa kan ergi hodhee fidee beektaa. Utuu banee ilaala. Maaltu keessa jira? Kuba dhibba lama. Tiffaaraadha. Maaliif? Utaa ishee ta'e immoo banee ilaala. Shamarree kamiyyuu jechuudha. Boorsaa baattee qarshii jettee akkasumatti qarshii ennaan iyyuu. Yeroo ati boorsaa baattee. Nanni aktarri sana aktarri. Atis isoo akkasumadha. Anni ma cibee namni iyyumni seerumni sama isarraan bareeda. Sirraa garuu soorumni akka bareedu walii galeera. Thank you. Guddaa galatoo. Wallaa baay'ee si oollee silmi keessuma. Baay'ee. Amma maal wanti ta'an? Wanti ta'an innis inni laallatu inni natti hojjetata saafe. Amma Galatoo walgaggeessaa raqa. Maali boorna bira oolmaan keessan dheeraa. Arra galgala kana. Galgala kana waa wajjin simbira dhufa dhimma ta'een qaba. Sabuurii wajjin oolla. Sirnaan eega. Tolee. Maalidha namichi kuni? Ammati bee anoo waan hin jedhu dhabeen callee ilaalaa oole. Akkam? Isaan danda'u moo? Isaan waan hundumaa jedhee dhufe moo maal? Viidiyoonni si waraabaa oole san eessa akka inni dhaqatu beektaa? Tokko eenyummaa intalittii beektaa? Lama abbaan intalittii ammatu itti gaafatamaa waajjira poolisii biyya kanaa ta'e yoo maal gootatu viidiyoon sun akka carraa ba'ee intalittiirra miidhaa geessisa ta'e eessa akka galtu beektaa? Mana dhaasa akka galtu illee hin beektu. Maaf jalqabnaa timneera takka akkas ta'e. Maalish maal godhani maal gochuun dide? Amma ittiin na dursisaa jiraachuu Maal qadaadha. lakkenoo jechuun waan maal masi rakkiseedha. Sila maaf si rakkisinaan hin jettu ati. Isa caalaa kan si nama nun beektu moo? Maaliin godha shanuu ofii bakkoo nan sodaadhe. Maaliin godhadhe amma? Ani isa kana hin beeku dhugaa. Hin beeku. Jechuun gaafa achi dhattu namichi kun maaliif yaadechitti na ergettee ofii qixxinxaluun sirra hin jiru. Anis waan tokko sitti moo? Isa kan naqqabamani dudduuba kun namoonni jiran hundumtiyyuu walii hojjumaan hiriira. Maal inni maaliin godhere? Eenyuun doorsistee eenyuun dhiisuu fidhare? Maali si doorsaa hin jiru man. Kanadha. Baruuma qabda fi makee sammuumti kee yaaduuma qaba seedudha malee amma to'ana ta'e hin naqu. Gaafa inni natti qabu si bira dhaabbata miti. Maal godha isa riyaanatti akkasitti qabaa fi oole. Maal godha reega. Amma gaa wanti ta'e ta'eera. Bishaan darbesi waraabani yoo gaariifis ta'e yoo hamaafis ta'e dudduuba kee hin jiraate yaaddee naa dhoku. Ishi kottatti yaaddee. Akkamitti ni yaadda'u? Kottu eessa rakkina hin qabu kottu. Siin darbisna. Maaloo dhiisime? Tuuxaamaa duroon tuuxaana dhuqa. Nagummaa waa keefuu sirrii natti hin fakkaatu maalaaf. Dhugaa. Gammadaan moo hirtaa maal argatte? Homa maal argadhatteti? Carraan kun hafa jiraatu. Carra. Qabeenya kootti ni ilaala. Qabeenya keedha. Neeqa. Kuma 200 taa'amman. Kuma 200 taa'ama carra. Maal dhaqu? Tichi? Maal? Carraa namame. Kuma 200 taattee ta'etti. Duwwaadha. Akkuma kanaadha carraanis. Waan qabutti fakkaata malee duwwaadha keessa. Egalee. Na galaan jiru maaltu taara? Maalee isaan sii galaare. Maalti taara beektaa? Akka inni sirriitti sii galuuf immoo. Ati cimtuudhaan ati baay'ee shira xaxxa miti. Baay'ee shira xaxuu dandeessa miti ammatti. Akka nama gaafa carraan argu amma akkamitti tolata. Baay'ee hin gammadu. Jaalallee hin qabattu haa tasayyuu. Aayisii. Ilaalaa yeroo dhisi dhungatu. Nama kana deebi'ee dhungatatee sin beeku ani carraa. Deebi'ee dhungatatee hin dhiisatee. Kana si gochuuf baajeta meeqan baase beektaa? Bilbila kana kireeffachuutti. Boorsaa kana. Mucaa tokko kadhachuutti. Mucaa sana shaakalsiisuutti.
Amma kana sanaa miti ma. Sila samana namanu garuu ana biraa akka kana qabdu ni raanfatiin gaafa faana korra ga'u barbaaddu. Nagadhiisa kanan tunne hin barbaachisu nan tuqe. Akkatti nagarsiisni rabbi fedhi jireenya kun jeeqi. Waan jaaladhaan hin jenne sirri goggorsini kuma 200 naan miliyoona naan kuute. Mucaan birri 20 qabu. Shakkitee turte osoo sirrii bara. Shakkuun xuruudha. Shakkuun gaariidha. Garuu maal gootani? Iskiriiptii isaa taa'ee hin barreesse. Kuma 200. Tole borii rabbi fedhitti nagarsiisi. Rabbi fedhi. Laa tokko namitti agarsiisu hin jiru yaaddeenatti garuu lammaffaa maqaa koo gaafa dhooftu maqaa koo gaafa dha'uuf kaatu borii gaafachuuf kaatu zeedoo ammaan irraanfate. Tole lammata. Fudhattee galtaa dha qarshii kana. Yoo guyyaa biraa wal argarree asuma siin bilbila rakkoon qabu. Shaggitu deemasi isa yoo dhaabattee odeessuu barbaadda. Tamchi.